Eebbifamtoota Saayibar Sekuriitii karoora ijaarsa daandii baaburaa hanga Galaana Diimaa geessu Awaash Fantaalleetti lafti sossoo'uu fi odeeffannoo alaatiin Xaaliyaanii fi Itiyoophiyaan michummaa jabeeffachuu isaanii ijoo odeeffannoo guyyaa har'aati. Gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti yeroo seennu Ministeerri hojjetaa fi ogummaa Itiyoophiyaa sagantaa ejensii nageenyaa neetwoorkii odeeffannoo insaa fi Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee astuu waliin qopheessan dandeettii saayibar afuraffaa barattoota barumsa kana hordofaa turan eebbisaniiru. Isheetiiviin kun dargaggoota dandeettii nageenyaa saayibarii hidhachiisuun jijjiirama dijitaalaa Itiyoophiyaa deeggaruuf kan xiyyeeffatedha. Saganticha irratti Ministeerri nageenyaa Mufariyaat Kaamil guddina biyyaalessaa oofuu fi abbaa biyyummaa dijitaalaa mirkaneessuu keessatti gahee murteessaa ogeeyyiin dijitaalaa ogummaa qaban cimsanii dubbataniiru. Itiyoophiyaan haala dijitaalaa addunyaa keessatti ejjennoo qabdu cimsuuf dargaggoota ogummaa teekinooloojiin humneessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Hooggantoonni insaa fi astuu irraa dhufan sagantichi humna hojjetaa ga'umsa qabu ijaaruu fi kalaqa biyyattii guddisuu keessatti gumaacha guddaa akka qabu hubachiisaniiru. Eebbifamtoonni kunneen piroojeektoota kalaqaa kan akka barnoota elektirooniksii, eeroospeesii fi geejjiba uummataa kan agarsiisan yoo ta'u, dandeettii Itiyoophiyaan teekinooloojii dijitaalaa fi dandamachuu saayibarii guddachaa dhufuu kan calaqqisiisan ta'uu ibsameera. Sirni eebbaa kun gaafii addunyaa saffisaan jijjiiramaa jirtu kana guutuuf Itiyoophiyaan kalaqa teekinooloojii ceesisuuf kutannoo qabdu ibsaniiru. Itiyoophiyaan piroojeektoota gurguddaa sadarkaa biyyoota Afrikaa wal qunnamsiisan baay'ee hojjechaa jirtu keessaa ijaarsi daandii baaburaa gara buufata doonii Galaana Diimaa geessu isa tokkodha. Akka karoora isaan ifoomsan irraa hubatamutti ijaarsi piroojeektii kanaa doolaara biliyoona 1.58 kan baasu yoo ta'u, daandichi kaaba Itiyoophiyaa buufata doonii ijoo Galaana Diimaa, Jibuutii, Taajuraa, Asabii fi Masawwaa dabalatee waliin wal qunnamsiisuuf karoorfame. Piroojeektiin hawwataan kun qaama tattaaffii Itiyoophiyaan buufata galaanaa deebiftee argachuu fi walitti hidhaminsa naannoo guddisuuf taasisaa jirtu keessaa isa tokkodha. Daandiin baaburaa Waldayaa Haragabayaa Maqalee kiiloomeetira 216 dheeratu yaadame kun piroojeektii Awaash Kombolchaa Haragabayaa adeemsifamaa jiru adda yoo ta'u, yeroo ammaa giddugaleessa irratti argama. Inni lammaffaan kontiraaktara Turkii Yaappii Markazii kan hirmaachise yoo ta'u, dhimmoota walitti bu'insaan wal qabatan irraa kan ka'e harkifannaa mudateera. Piroojeektiin daandii baaburaa haaraan kun tattaaffii ida'amuu naannoo kan tarkaanfachiisu yoo ta'u, gara fuulduraatti tarkaanfachuuf maddoota faayinaansii fi tumsa biyya alaa kan barbaadu ta'uu himameera. Naannoo Awaash Fantaalleetti kirkirri lafaa reektaar iskeelii 4.8 mudachuu Yuunivarsiitiin Finfinnee ibseera. Har'a ganama sa'aatii 2:24tti kirkirri lafaa reektaar iskeelii 4.8 galmeessee dhagahamuu Yuunivarsiitii Finfinneetti itti gaafatamaan kutaa barnootaa seesmooloojii Piroofeesar Attalaay Ayyalaan miidiyaatti himaniiru. Kirkira lafaa mudate kana magaalaa Finfinnee dabalatee naannawaa garagaraatti dambaliin hollannaa isaa dhagahamuu Piroofeesar Attalaay ibsaniiru. Miidhaan kirkirri lafaa kun naannicharra dhaqqabsiise hin himamne. Itoophiyaa fi Xaaliyaan tumsa tarsiimoo walitti dhufeenya dameelee hedduu cimsuu irratti waliin hojjechuuf waliigaltee taasisanii jiru. Biyyoonni lameen kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018 irraa eegalee hariiroo isaan jidduu ture kan seenaa keessatti walxaxaa ta'e gara walta'iinsa tarsiimoo cimaatti jijjiiruun bara walta'iinsaa haaraa agarsiisaniiru. Walta'iinsi kun ittisa misoomaa fi dippiloomaasii aadaa keessatti babal'atee kan jiru yoo ta'u, milkaa'inni ijoo hedduun adeemsa kana kan calaqqisiisanidha. Bara 2019tti biyyoonni lameen kun waliigaltee tumsa ittisaa kan mallatteessan yoo ta'u, itti aansuunis bara 2023tti yuuroo miliyoona 180 Itoophiyaa keessatti jalqabbii misoomaa fi carraa hojii uumuuf deeggaruuf kaayyeeffate mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Walitti dhufeenyi aadaa biyyoota lameen kana jidduutti gadi fageenyaan kan guddate yoo ta'u,
bara 2024tti xiyyaarri Itoophiyaa kan jalqabaa Xaaliyaanii irraa gara Itoophiyaa deebi'uun seenaa kunuunsuu fi fedhii gaarii guddisuuf waadaa waliin qabaachuu kan agarsiisudha. Walta'iinsi kun kan hoogganame dippiloomaasii ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi muummicha ministeera Xaaliyaanii Giorgia Meloni akkaataa hooggansa walfakkaataa fi aantummaa abbaa biyyummaa fi misoomaa irratti xiyyeeffate kan qaban ta'uun hubatameera. Dabalataanis jijjiiramni haala ji'oopolitikaa addunyaa irratti mul'ate tumsa biyyoota lamaanii walitti dhiyeenyaan jajjabeessee jira. Sochii kana itti fufsiisuuf ogeeyyiin mana maree tarsiimoo waliinii tumsa to'atu hundeessuun karoora tumsa yeroo dheeraa sirnaan taasisuun waljijjiirraa aadaa guddisuu, tumsa barnootaa babal'isuu fi sagantaalee godaansa naamusaa qaban qopheessuu akka qaban gorsuu. Tarkaanfiiwwan kunneen walitti dhufeenya biyyoota lamaan jidduu jiru daran cimsuu fi faayidaa waaraa lamaan isaaniif mirkaneessuuf kan kaayyeeffatanidha. Atileet Yoomiif Qajeelchaan fiigicha walakkaa maaraatoonii Vaalensiyaatti dorgomame injifate. Atileet Yoomiif Qajeelchaan fageenyicha daqiiqaa 58 fi sekondii 2 xumuruun injifateera. Dorgommii dubartoota gidduutti geggeeffameen ammoo Atileet Footiyeen Tasfaayee sadarkaa 2ffaan xumurte. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media odeeffannoon keenya kan guyyaa irraa kana fakkaataa kan isinii waliin ture hundee walaabuutii qophii keenya kan itti aanuun hanga walitti deebinuu nagaan nu tura.